Tol jallattoota aartii Oromoo arras taphaa fi koomedii bareeda gabaabaa tokko qabannee isin dhiyaannee jirra. Ogorotuu fi subscribe share gochuudhaan ittiin bohaaraa maarree subscribe godhi. Subscribe godhi hin goone ilaalati subscribe godhi. Kapti lada cuma badan. Oke, ijoollee hundattuu dhaqiitoo kottaa laalladha adiin kasaatii dhufanii alaallatan. Itti biyya. Barsiisaa nagayyisu. Naguma. Gaariidha. Qabxii laallachuudhaaf. Kapti laallachuuf ta'e. Eeyyeen. Ormaan Ormaanni baay'ee salphaadha. Halkanii guyyaatti dubbisee qophaa'eeti. Ajaa'iba hirma hin qabnuumi. Ormaanni keessanii bareedaadha. Hunda argadha jedhee yaada. Maqaan keenya ture. Jamaal badhaanii. Jamaal badhaa. Ayidiin kee? Ayidii 21 xuraafamii jamuraa fudhan. Ottoodha. Kunoo. Waldata. Ayyee meeqa? Asiin kun. Meeqa? Miiliin. Miilii afurtamarraa. Ijaa fiddee. Waliigala 39. Waliigala immoo lakki. Waliigalli kun 64 sagal. Wayyoo barsiisaa kun qabxiin kiyyaa miti. Ani immoo harkee guyyaa hirriba dubbisee hirriba dhabee qabxiin kun kan nama birooti. Kan barataa birooti irra deemaan aadaadha. Ani foofeksii fidaa amma akka guyyaa hirriba dhabee barsiisaa. Asirraan akka laalachaa barbaadee fi hundaa akka laalachaa. Soorii barsiisa. Kun qabxiin kun naaf fakkaata. Ayidiin kee? Duuba sultan Raji. Akkam ture Ormaan? Ormaan baay'ee darbaa ture. Isinitti salphatee miti? Isinitti salphatee kanaaf immoo sirriitti hojjenne. Oke, kunuunsi. Ibarraa itti? Tootaalii. Ibarraa? 55 tuqaa tokko. 55 tuqaa tokko qofa? Ara barsiisa ati akkana ta'a akkanan ta'u? Ati akkana ta'a? Asirraa argaa jirtan? 85 tuqaa tokko itti keessammoo? Assaayimentii meeqa? Assaayimentii guutuun arganne? Kuwiizii meeqa? Guutuun arganne? Faayinaalii meeqa? Faayinaalii hin daffanne? Hin daffanne. 50 irraa 50 fidee miti? Barsiisa garuu qabxiin kun koonatti fakkaata. Yoon gootanii koonatti fakkaata. Qabxiidha amma dursanii maaliif hin hojjenne? Maal halkanii guyyaa cakkallee hojjenne barsiisa qormaanni baay'ee salphaa ture qormaata Akkamitti akkas hojjenne fidee? dabbala jedhan yaadee ture cufaan. Kilaasni Dabbala isin natti fakkaata. Ayidii kee? 856. 856 79 tuqaa 957. Torbaat nageenya 79 tuqaa 957. Maal jetti kana namoota lama shan tina dabalaa kana namoo 0.3 tunaaf kami? Amma itti sii dabal. Akkuma inni 80 kana bu'ee maa inni sinaa taatu. Maali eeduma sii wayyuu Goota isin bareeda dhagaa. eeduma tokko sii guddisu. Maaliif hin deebisne maaf hin hojjenne? Barbaadda miti? Maaliif hin hojjenne? Maal dubbisu? Dubbiseera barsiisa garuu 79 tuqaa torba jechuun kun Kanayyuu an fidde galateeffachaa deemna. barsiisa maal? Argitee jirtu. Maal 0.8 tina dabala barsiisa. Yeroo tuqaa wabii idoo 84 tuqaa 955. 84 tuqaa 955. Ramas tina. 0.8 maal? Ammas kisii dabala. Sering buat ini teman-teman gak kita ada berapa Agama. ya.
qabxii muka gadi. Adiin kee beekaa? Torba? Beeruun laatte. Akkam ture torbaan? Kumaan baay'ee bareeda. Sirriitti hojii. Akkam baran? Barana qabxii bareeda qabna. Warra kana dura hundumaayyuu qabxii babbareeda fidaa jirra. Bareeda miti? Akkam irra deebitanii qoramtanii maal fa'a? Qoromsa kam? Isuma kana saajjetti kana irra deebitanii fudhattanii akkam namatti hin tolu? Raayaan biraa fudhachuudha. Gama beektuu na akkasitti mana tokko akkuma lama deebiin ta'u. Sirriitti nu galee waan dabarreefu lama deebiin. Tootaaliin keessa 9 tuqaa oomishee. Haa? 9 tuqaa oomishee. Niidii, faayinaalii, asaabii, kuizii, keessi hundayyuu walitti ijaarame jechuudha. 9 tuqaa hojjette. 9 tuqaa 4 irra deebitee hojjetta jechuudha. Akkuma qabu keessi kuni siifis si fayyada. Waan baay'ee argata jechuudha. Irra deebitee gaafa barattu konseptii garaagaraa waan baay'ee uumatta waan ta'eef. Bakki hin guutamu. Sababni guutamuuf hin jiraatu. Amma koortii 8 barannaan amma koortii 9 waan ta'uuf irra deebiin jechuudha. Ammasuma bal'ataa deema. Ilaalchi keessan, beekumsi keessan ammasuma waan bal'ataa deemu. Rakkoo qabaatee isa 8 fudhachuun kana jabeessitee of amansiistee irra deebitee of fudhachuu waan baay'ee namoota kaan caalaa iskiilii argattee bahuu dandeenya jechuudha. Basta naga jirtu? Haa akkam? Gaariidha. Jirtu? Jirtu. Nagaa. Qabxii daalachuudhaaf. Akkasii? Oromaatii bareedaa sirriitti hojjedheera. Akkasii? Halkan irraa feen bulu sirriitti dubbisa. Sirriitti dubbise? Akkam yoo dubbisu konseptii taasisu dubbaleessa hojjechuu? Eeyyali. Hundumaa seengoonee shamarraneetti. Shamarranii? Osoo humaa hambisin beeji. Shamarranii konseptii dubbisanii akkasitti barsiise. Konseptoota nu jalaa hafte jenneetuma hunduma ishee sammuutti seensinee keessuma bara sana filataa sammuu keessaa. Maqaan kee? Jamaal. Jamaal. Ishee ayii gadi marmata ayii gadi. 21 hundumaa sirriitti hojjedha. Soddomii afur ta'a. Oyyoo barsiisaa 34 akkamitti kan barataa biroo ta'in nada. Biyyi maali? Ani ammiitii qofaa 34 qaba fiduu danda'a nama fidee danda'a akkamitti waliigala 134 fida. Amma barattoonni jiru warri qabxii bareedu nama nama kilaasanii kan fidee jira. Garuu akkuma sana kan itti yaadate hin jiru. Tole Profeeksii neeraa ta'uu irra barsiisaa waan sirreessaati. Amma ministeera lammaffaallee koorsii baay'ee fudhadha waan ta'eef natti uffata naa sirreessaati. Profeeksii irra deebi'ee dubbisuu irra naa sirreessaa. Rakkoo qabu kan jechuun beektaa Profeeksii kennamuu kan barbaachise baratichi koorsii saniin sirriitti hubannee irra deebi'aa baratuudhaaf malee fakkeenya bara qabxii dabalee dabaluu dandeenya. Garuu koorsicha kan itti darbuun immoo Anuma hubadheera handuuti hunduma dubbiseera. Homaa rakkoon qabu kan handuuti sararaan dubbiseera. Sararaan hubadheera. Garuu qabxichi kun kiyyaa miti natti fakkaate. Isin garuu mee isin harka jira akkuma barbaadan naa godhaa. Akkam? Nagaan akkam? Akkasii? Akkam akkam ture Oromaan? Oromaan baay'ee bareedaadha. Sirriitti shamarranii. Shamarranii maali konseptii hubattanii tokko yeroo dubbisa shamarranii hin jedhamu. Maali shamarranii wayyamoo konseptii hin qabu yeroo kamtu salphaadha. Shamarranii salphaadha natti fakkaata garuu. Eenyu maqaan kee? Maqaan kiyyaa Darajjee. Darajjee? Ayiin kee? 21 77.
qabxii keenya waan jedhu bareeduma. Shantamii sagal tuqaa shan. Barsiisatti akkana ta'a. Waan jedhu bareeda qabda. Dhugaa akka malee namni kan barsiisaa akkana egaa gaarii miti isin barsiisa. Qabxii olaanaa barataan Gaarii barsiisa. Ani eessi dhabee kan eeggachaa ture. waan barsiisi gaafa kan jiibsu. Ati Garuu qabxii bareeda qabda jechuun namoonni barbaachisu. dhugaa kiyyaa miti qabxiin kun baay'ee naa akka. Barataan koorsii na barsiisu mana koorsii deemee olaanaa. 85 akkatti naa kennu akkatti dalagee. Wanti tokko wanti naa jiru bara. Ini hormaaticha faayinaalis sirriittan barreesse wanti tokko wanti naa kennu. Maal hin baroo jettanii isaa itti dabalanii godha. Tokkumallee dabaltan amma shan fayyadee naa dabala kanaaf Qabxii 0.0 waan dabalanii. Aanna ilaa hafi waan haalan godha. Dabalanii 0.0 waan 0.5 kan qofa naa dabala akkuma taatan taate sinaa irratti taraa. dabalu barataan biraa seenu ati otoo hin dabalataa jechuun akkanatti barataan yeroo mana bunnee sa'aatii Maal dheeraa. agarsiisa Aboo bayi kaanus ilaallanna. Kanaafuu barattoonni baay'eetu haala dideera beekta miti maal sun baay'ee gadda garuu. maali gargaa Qabxii daalachuu dhabii. barataan yoo ta'edha akkam ture mamaan Osoo maal jedhu qolistii bitan. akkatti godhumaan jechuun akkan qabxii kudhan fa'aa shan fa'aa barreessiteerta. Barreessee garuu mana danda'an. Maqaan kee Abrahaam. Abrahaam Bayii 1725. Oh, very good. Sagaltamii tokko. Kanatti barataan kana jechuudha. Barattoota biroo ija jireenya. Oh, Bureeso!